duuba hintala fi fooloo baatee miidiyaa kanarratti nama gurguddaa san nama kuma meeqa dura teessee akkas jettu akkamitti mucaa kanatti fuuna hojjettan afaanuma keessaniifu maal taatan jara keenya dhimmituu fi duudha buudhaa san silaa erga wal fuudhan dhiiga qabdi abbaa dhiiga qabdi sana boo dhiigatu gaafatamu bee waan dakkaluun qabu abbaa dhiiga qabdi dhiiga fi abbaa barbaaddata dhiiga fi abbaa dhiigatu barbaaddata guma qabdi heera sun guyyaan abba qaba tasanii asii ammaan tana achin jira laal jira keenya galatoomi gaafii tana walitti qabeetin akka nama looyera isaa tokkotti dubbachuu fadha maaliif yennaan ani waan keessa kiyya jirtus waan bakka kanatti dubbachuun fadha ani durallee dubbattee ture waan amma mubaarakuma faada fi mubaarakitti himatee keessan dhufe malee manaa fi maarree sirna gargaara awwumatti keetan bira dhaquudha bahar jee dhugumaleen quufuu jan mama bangushuma tokko booniyyee keessa kaa'ee haari'u ana wanni namni raajaa qabu akkasi takkitti nam barbaadu dhugaan sirti maami jaalalachuun tuni ballaadha takkittuma salee haa gallakkisu bas kanaas fedhu haa wajjiraatu fedhu adisu takkitti isa yoo danda'aniif dooraara kuma takka khayni nagaafaten kadin beeku hagamitti dhufee mubaarak wajji manaa fi waan xaabiyaa kana maraasan amma egaa miyyoon akkana ittee gargaarsa guddaa kana gaa kanas gargaaraa turan ta'e haajaartii isaa bira ta'e deemee takkitti keessaa wanni haaluu luqqatu waa wal cinqiruu sin qabdu dhaggeeffadha. Kasa berdubbii fara biratti si galtee balate namticha keessa haa'uun deemu yoo mirmirraa kute boodetti gaafatamtanii eenyuma sulumaa san fudhataa jechuudha malee namicha keessa haa'uun deemu namichi shaamboonni jirti ufraadhaa duraan ufraadhaa hojjeta innillee kunturoo isaa namicha kaan bira jiraa jedhanii bira namichi mamma bayaan bara fiifuun innuu seegaadhaa jedhan waraabamee jira kasaatis ala jiraa kamitiyyoo sana jirti ammoo inni kamitiyyoodhaa wali sapiraayii isa godhuu deefu waan ufiifillee ala jiruufi jedhan kanaaf waa akkasitti ilaali yoo mamma bayaan akka namtichi kun fuudhee mitiyyoo asidiitti naqa asidiitti naqe fuula ishii jijjiiru yoo lubbuun baatti lubbuu waan jawsan dhaggeeffadhu kan haa godhetti gaafata maraata kan haa godhe gargaarsa guuree waliif fideeoo katikeeta muree fi amma bara tikeeta murtanii walitti haa darbanii jettan haa wal qabbaneessanii jarree oowwan qabu jedhan lachuu qabbaneeffatee jira. Haan godhamee maraatanii bada erganii haan godhamee maraatanii bara turumbatu. Anamma wani dhaamu wanta kittiin sani wallahi barbaar jemaleen kuufu jaalaltana waan naqabtee beeku fi gaa kanin dubbachaa jiru iddumatti namni kumaa fi dhibba lameen kunis simboodhaaf sagalee ta'a asitti simboodhaaf sagalee ni taana haga mamma baan dhufu miyyoo Itoophiyaa keessatti guddoo deemte san viidiyoo daleenne jirraa fi jalas gaseenati duit share copy link godhaa fi gaafa Oromoodha maal akkasin callisiisuu fi maal akkasin affanuun beenu dhageessanii. No, ibsaa dogoggortee jirta. Isin kanaa wal isin gaafannee turre nama lubbuun baddee yookaan nama gudeedame nama waan nyaatu dhabeef sagalee tursamu muttee shakarte yookaan muttee gabbaate yookaan kunturroo muttee dhabetti sagalee taa'anii sadaqaa itti guuruu dursaa jenne bara. Turumbatu deem TikTok jala laaleen khaleen viidiyoo maree. Amma bara mana banne gargaarsa viidiyoo guutan malee gargaarsa mana bantanii gargaarsa mana bantanii fi guyyaa qabuufin ha barbaachisu silaa kana sagalee ta'uufillee yoo taate. Kana dhiiftanii muttee shakartee kuduraan kubaanuuf geemashtee uffittee tirraafii haftee amma bayaanii fiduu deemtan hin barbaachisu kun. Lubbuu namaa baraaratu. Nyaataa jee abbaan kun barsanii bara. Nyaatuun mu ajjeesuuf deemaa ajjeesee gumaa amma finnee hoggaa ajjeesee inni harka keenya. Bodamas gumaa halaa deemsa sadaqaa kana dura. Biyyoo keessatti harargee fi tuulama wal afaan kaa'u yaatan dubbiin takkan jirtu mucaan tatti banqa. Biyyoon hin tatti kabaja qabdi. Asuni kanaatu nuti harargee fi tuulamni kabaja waliin qabdi. Gartee biyyoo ammaa daa'imni gartee horii jalaa keessatti gargaara. Tana gargaara. Walii gallee. Yoo normaala qabaate nuti jaartii abbaa fedhe ibsa abbaa jaalaan kun odeeffannoo walli isaan gargaara kabaja qaba. Nama kabaja qabu. Jadi kabaja kamu harakati ni gargaara akka Oromootti Mubaarak Musammaa Galatoomii ni gargaara ni beekna. Nama baalage Oromoon kabanya Oromoo gubbatti waan hin taane ifin fannisa. Jaarsi kana jiru isiin ammoo waan hin taane kun hin ta'u nuti tuulamaa fi harargeen kabaja qabna hin barbaannu gurbaaqe. Ibsa yaaduma kana qaba gabaabumatti. Ani immoo yaadni guyyaa tokko fakkaa isallee taatu taffinne takkitti wajji rafee moo jiru sana takka moo taatu fuudhate tigeessa agarsiisa bakka amdaa kan nurraa rabshaa nurraa dhaabinaati faata keenya sirrii miti hedduu jira hedduu qabna jara ajansiisa atti agarsiisa bakka takka yoo akkasii ibsaa bar amma siifi nan jira kuni kitaabni waraabisaa lafuma asaajan amma reef na yaddaa nuti urree sitti barreessan akkati jinnaan dhuftanii kitaaba miti yoo simbootiin gad dhufte amma naannoo
warri dubbattanillee dubbattanii obboleeyyan keenya mee intalli sun silaa akka qubaa huddutti of naquu fi harma gadi fuudhanii harkisuu sanii haa taa'u. Normaan ምን ችግር ያለው አያለፋ ከለቀማችሁ ለቀሙ ካለቀማችሁ ተው ጀቴት ረከረቲ ሙቴሲ ነማ ኩማ ቶርባፍ ዲበሜ ከረከተ ከረቲ ለለብዱ አከም ጉርባቶ ኮ ቻከነቲ አደ ቀበቴት ነው ብለ ሶለፈረ ገንገለቶ ፍዱፍ አከኖ ጂኒ ቡልተ ይተነም ንገሩ ያዱ ይያደኒ ነው ይሰራ በረቆን ቀም ዮ ጃለ ተውልት ይገለኒ ማልሞ ሲንከሲ ከናሚቲ ሜ ቃኞቱ inni deebi'ee ka gubbaa sanii kolfoo amma waan isin jejjetteetiin jette yoo jedhe yoo isin amma haasofte waan isin sakka geggeessu namni jala jiru kun maali ummanni kun maa kanan dubbanne ila bar mallaqa jiran oromoon tokkoon isaa to guuruun didu maa adaban goone mubaarak fakkeenya mucaan kun miskiina waame achitti maa kanaa dubbatti isin dhalaadha ka duraa rakkina ofiin beeti silaanii bootti silaanii balleesse ni dongore an obboleettii teessan jetteet nama shawwaddee ilma namaa kana gara ofii deebifte Abo Rabbi keesani jedha dhalaan araadaanis bareedinis qalqifnyaata qabdus ni jirti ni beeyna kana maana somne waan jirtu maana somne boleeso ammallee dhalaa akkana miidiyaa naannoo teetiin oriyaan guutuun akkana hidhii gaalaa goote akkana tisii kajeeltu tanatu gurbaa kana bar dubbattani waa lama dubbatan nama lafaan kaa'uu fi jechuun sirri garuu waan kan irra deddeebi'aa yaada ammallee haasaa agartanii akkana kana gaarii miti mee bariinumaayyuu waan xiqqoodhaa gadhiisuu deetti bar normaal na koyte min ችግር ቀላል ነገር Bashar Danyasa. Gari miti isi maal afaan hin qabne yeroo san kaachi jirtan beekaa achi jira maal isiisan afaan jira viidiyoon ta'etu keessaan dhabamtu. La an aboo dhageessa ani dhiira laal asirratti kun xurroo muxxee barsiisa rakkoon qaban kanarra dhageessa irraa mulqee safuu cabse bashar jedhan jechuu jiran sii gala ani fuudhuu ennaan akka anaatitti nikaa kallattiidhaan asii fuudhee ol galchee dhaq godhee irraa baasa dhala sii gala kanarraa rakkoon qaban garuu immoo ol baatee intala baga gadhiise jettee jettu kana maan dubbanne kaamma kartee lafaan dhuftaniitiin waa dhibba asitti haasoftan abo maal sun kabaja shakarra kama fadhatan moo isa dafaa bira nageessa dhaga amma milyoon bar qallaan wal dubbattee waan fedhe mooni ta'e amma isin guurtanii bira nageessitan mun geessitan jechuudha bara afaan biraatiin sii galee dadhabanii jiran bakka onlaayinaan si dadhabanii zaayiraa wal turufuu barbaadan rakkoon tijjatan jarri lameen dheebuu jira dheebuu tan ammoo walirraa dalaguu qabaniidhaan Uji tokkollee tamaan taane. Bashar. Ati Bashar dheebotteen beektu? Laa ibsaa bar bol galchanii bar dhalaa lukausii hudduuf mormarra achi hidhanii bar hudduu afanirra kaanii itti gagguuranii gurbaa maal marbisi godhe nalannee yoote. Ati akka inni akkas godhu barbaaddu. Dhageeffadhu dhalaa wajjin guddanii dhageeffadhu rifeensa nu dhaloo turte nu dha'uu turte dhalaa yeroo barannu yeroo waan beene siif himaa dhagaye. Dhalaa ni jaalattaan kara gabaabaa jalaan beekte dhadhooteetiin itti qabaneessa. Kara gabaabatti. Malee kan lafa qabattoo fi dhaatan ka kutaa kudha takka Oromiyaa arrabsan ka maal jedhan sanii miti isiinuu baga godhe jettiba. Baga godhe maal isinitti jirtani? Ifa manan deeba gizee tokko ishee araban nawaa mujjira waan ta'e. Rakkoon qabu baga godhe bar ibsaa mee ibsaa bannaa mee ibsaa. Deemuu taatu. Baga godhe Mama baanee gujjira asuma keessatti taa'eeti mama baanee gujjira okootol deeme miyyoo tamarkasa mamas baasan naa qabe. Mama baanaa dhufuun deemu. Kana jechuun sirriidha baga godhe. Mama baay'amteeti. Sirri mee ibsaa kanuma jechuun kun uummata kanarra baga godhee qallaaliidha waan xiqqoodha guurtan guuraa dhiiftan dhiisa jechuun sirri ibsa. Tayyii mee ifaa Walaa akkaataan itti dubbatte ishiin itti dubbatte sun sirrii miti ni beeyna garuu ammaaf nuti sii galee nama tokko barre akka inni akka ishiin bulchuu teessus numa beeyna osoo wajji bulaniiru sii galee. Kana akkaataan ishiin san achirratti dubbatte anuuna na aarsiteewu laaleetuma maal abriin akkanaa kun banee maxxaa nagara adallam ayinaa ingiliffas keessa garuu amma sananii mitan kana dhibe rakkoo mucaa laaluudha rakkoo mucaa dheebuu itti jirtu sana beekuu fi dhabuu keessan. Miyyoota amma wama isin jechaa jirtuu ni gartanii miyyoon darogga deemte ummata keenya kana bira gaddeetu ummata keenya ni beeytaami sirna akkaataa isaan itti yaa'an haadha ollaa naannoo inni keenya kun akkaataa itti bulu ni beeytaami yoo arahaan akkasii argame bultii keessa hokkoraa dhufaa hokkorri gaafa dhufe gurbaan irraa nafu miyyoon alamma wallaahi maama bayaanii yoo makiinaan bitaman ittiin gammadan mataa kiyya waan hin qaburaan gargaara miyyootanaan miidhamaadhaan argaa jira adeemsa wanni kun deemamu keessatti miyyootanattu miidhama miyyoontu yoo miidhamte immoo gaarii miti. Yara keenya yoo hawal dhageenyu taate maama bayaan akka biratti mataa ifiitiin haa fuudhulle
agal fatulle biyyatti rakkoo irraan qabnu nuti miyyoo finni walii galanii ammoo waan tortora garuu kana keessatti jara kana gargaarree yoo miyyoon tun miidhamte an keessatti ilmaan tuulamaadhani turumbaduun na beeka anan argetti haala durbalee tuulamu wal dhaba keenyan argaa jira ibsa abbaa jaalalaa wanni kun sirrii miti mubaarak ammaa sirrii na baaba dubbiidha hin barbaachisu miyyoo fintu bachaa jira ammallee miyyoon achi gad dakasan dayitee miidhamuun sirrii miti miidhaadhaas deemu jira wanni argu kanaan akka nam tokko maa bayaan akka biratti maslaa biraa sarrafa rakkoon qabu miyyoon ammoo miidhamuun qabu miyyoo miidhamuun qabu abrii amala isiitiin beeka miyyoo teenya amala isiitiin beeka waan isiin dubbachaa jirtu argaa mubaarak keessa waan itti barraa jiru mubaarak dubbachaa jira gurbaa amala isaa ni beeyna miyyoo teenya tanaan doo harkatti miidhama miyyoon teenya hin miidhamin mubaarak ibsa abbaa jaalala isin dubbachaa jira turumbatu galatooma. Galatomi sororo baabure walaabu namni Muhammad baadajjeesi warra jannata achi jette jalatti waa barreessite yaada dubbadhu sagalee dhageessifadhu jechuun sarkise dubbadhu maaliif akkas jette garuu amma akka inni nama ajjeefne akka inni fin ajjeefne guuti amma falaa haasa'u jirra. No. Maaliif jedhe beeyta ani namni Muhammad bayaan ajjeese nama jannataati shahiidiidha wanni jedheef maali beeyta dhugaa dubbachuudhaaf jecha tuffii isiin isaa qabdu sallaalee an akka dhiira tokkootitti anis ilmoo dhiiraati akka dhiiraatitti tuffadhe jechaadha. Biyaansi mucayyoon waan biraa yoo dadhabde sii galee haasaya namni tokko barbadii namni kamuu badiinuma balleessa eega badii san balleessite miidiyaa irra teettee namoota gurguddaa dura teettee nama boru dhiirsa kiyyaa isa tuyyuu na bulche jettu bira teettee it is normal no problem maali ta'uun akkas ta'uun jettee haasofti isiin haasofitu san sii galee osoo duraan isa likkii arguu baatte jecha akkasiisan hin jettu isa likkii argitee sii galee akka barbaaddetti kiiloo isaa argitee jennaan hin tuffii isarraa qabduuf waan akkasiisan dubbatte kuni akka dhiiraatitti illee maqaa nama balleessaa akka aadaa Oromootitti illee safuudha jechaadha. Mijattiin tun silaa biyaansi waan biraa taate miidiyaa marrayyuu dhufteetiin hin dubbachuu hin qabdu eega dubbatte yaa Oromooti dogongore ani dubartiidha dogongora kiyyaaf dhiifama jetteetiin hin wanni taate namni akkanatti ittiin duulu inni ammoo saniyyuu Ustaaz Hamzaan sun dhugamaan nama dhiirummaa guutte jechaadha. Dhugaa jirtu itti dubbateetiin ji'a lama wajji buluu hin dandeettu inni jennaan lakke akkasii miti maali jechuun isaa suni an akka mataa kiyyaatitti natti hin tolle nan tamachaani afaan Amaaraa kan jedhan sanii. Maali isin egaa waan dalayda deebiteetiin hin tuffii akkasii dhiirsa ofiitii qabaachuun maa'in wallaaltu miti mucayyoon tun beeytuudha beekaan rabbiiti. Deebiteetiin akkas ta'uu maalii ta'uun noormaaliidha rakkoon qabu hinde bar gaafarra kana noormaaliidha jette borullee gaafa galte gadi baateetiin sii galee korma biraatitti kennitee akka barbaadde taateetiin soorii sheeka kiyya noormaaliidha rakkoon qabu dogongora jetti. Sii galee kanaaf badii kanarraa mucayyoon tun deebuu qabdinni ammoo dhugaa jette sirrii jette jedheetiin duubaan hamilee isii kennuun sirrii miti walumaa galatti Muhammad bayaan sirrii jiru maa dhugaa irratti hin dubbanne isaa Oromoo. Galatomi sanuma chaa ture hoteelli baabura yaada kati fiduu ulfaadhu galatomi yaada kan kee hawaasa biraan akka tuufuun carraasii fadhe sanuma ulfaadhu waan biraatii miti